tokkoffaa irratti dhimma sillaasee kanaati. Bismillah, salaatu wasalaamu ala rasuulillah sallallahu alaihi wasallam. Dubbiin keenya egaa akkuma duratti walii kaafnee jirru waa'ee sillaaseeti. Sillaaseen kun maali ka jedhu kan waliin laallu ta'a. Ergasii booda bal'inaan immoo akkuma ittaanee jirutti dhiyeessanii jechuudha. Jalqaba irratti dhimma sillaasee kana dubbachuudhaan duratti sillaasee kanatti eenyutu amanaa kan jedhu adda baafannee ergasii booda miiningi isaatti tarraa jechuudha. Dameewwan kiristaana ta'anii sillaaseetti amananii eenyu faadha jennee yoo kan laalle ortodoksiidha, kaatoolikii, angaalikaan fi pirootestaantiidha jechuudha. Warri kunneen sillaaseetti ni amanuu jechuudha. Ni amanu. Ammootummoo dameedhuma kiristaanaa ta'anii kan wanni itti hin amanne ammootummoo maalitti sillaaseetti yookaan sadanummaatti kan hin amanne eenyu jennaan joovaa yookaan immoo hawaariyaa charchii yuunitiraaniyaan warra mormoon warra jedhamanii mormaan kan jedhamanii akkasuma immoo naaziriyaan warra jedhamantu maali jechuudha. Isaan kunneen itti hin amanan jechuudha. Ayyee erga akkas ta'e jechi sillaasee jedhu jecha kaminni jechi sillaasee jedhu jecha gi'izii yoo ta'u jechi kun hundee jechima sallasee jedhu irraa dhufe jechuudha. Sillaaseen kan inni jedhamu kun jechuun kan Itoophiyaa keessatti ittiin beekamu jechuudha. Sillaasee jechuun sadii taasisa jechuu yoo ta'u ramaddii maqaan isaa immootummoo sullus jedhama. Sullus jechuun ammoo sadanummaa jechuu yookaan immoo sadummaa jechuudha jechuudha. Akkuma beekamu Ingiliffaan ammootummoo maal jechuudha Trinity. Inni kun ammootummoo maali bu'uurri jecha kana afaan Laatiiniitii jechuudha. Afaan Laatiiniitiin kan inni hojiirra oole yookaan immoo hundeen kana Laatiiniidha jechuudha. Akkasuma akkuma amma waliin kaafne kana eenyu eessaa dhufe fakkeenyaaf eessaa dhufe jennee yoo kalaallu taate eessaa dhufe namni yeroo jalqabaatiif eessatti eegalamee yoo ka jedhamu taate bal'ina isaa akkuma ittaanetti ni dhiyeeffama waan ta'eef bara 225 walgahii Niiqiyaa tokkoffaatii fi akkasuma ammootummoo walgahii Niiqiyaati Qonxaanxiniyaa kan jedhamu kan tokkoffaati jechuudha. Bara 381 irraa kaaseeti itti fufe jechuudha. Akkuma argitan kana namni yeroo jalqabaatiif Trinity kana jecha Trinity jedhu fayyadamee Turtuliyaan nama jedhamu jechuudha. Nama kanatu yeroo jalqabaatiif jecha Trinity yookaan sadanummaa ka jedhu kana kan fayyadamee yeroo jalqabaatiif isaa jechuudha. Inni biraatiin immoo ammootummoo dhimma sillaasee kanaatiin wal qabatee namni waa'ee sillaasee qorachuudhaaf keessa gasseene A Handbook of the Christian Truth kan kitaaba jedhu kana irratti maal jedhee qulqulluun Augustine wanni inni jedhe namni iccitii sadan tokkummaadhaa hubachuu yaalu sammuu isaa dhabaa jedha. Kan dide immootummoo lubbuu isaa dhabaa jedha. Lubbuu isaati dhabaa jedhee dubbate jechuudha. Namni waa'ee sillaaseetii dubbachuu yookaan immoo qorachuu namni barbaade maal ta'a sammuu isaa dhabaa jedha. Sammuu isaa. Okay, akkasuma ammootummoo yoo aniin fudhu jedhee barnoota kana aniin fudhu yoo jedhee kan inni dubbatu yoo ta'e ammootummoo sammuu isaatii dhaba yookaan immoo lubbuu isaa dhabaa jedha. Kan dide immoo lubbuu isaa dhabaa jedha. Lubbuu isaa. Kanaaf sillaaseen egaa wayita sillaasee fi tawxiida dubbannu kana jireenyaa fi du'a gidduudha kamii ka jennu waliin akka dubbachuu jirru hin dagatinaa jechuudha. Akkasuma ayyuu isaanii kan ta'e ayyuudhuma biyya keessaati. Isaan kunillee lubbuun hin jirani amma luba bal'ina saarkaa jechuudha. Soora jildii lammaffaa isaanii keessatti fuula 25 irratti waan jedhan qaban. Maal jedhanii barumsaawwan jedhan. Barumsaawwan ulfaatoo hubachuudhaaf nama rakkisan kanneen waldaan kiristaanaa isheen dhugaan barsiistu keessaa inni tokko waa'ee sadanummaa waaqayyooti jedhe. Namni waaqayyoo guddaan tokko akkana jedhaa jedhe. Waa'ee sadanummaa waaqayyoo yoo gante jireenya bara baraa dhabdaa jedhe. Yoo ati waa'ee sillaasee dhabdee jireenya baraa dhabde jedhe ergasii immoo gadi fageessitee qorachuudhaaf yoo yaalte immootummoo ni maraataa jedhe. Kanaaf haala gabaabumaan isa kana fakkaata. Bal'ina isaati immoo kan ittaananii nu dhiyeessanii ustaada keenya kabajamaa fi jaallatamaa Wisbar jechuudha. Gamanumaanii gara isaaniitti isin dabarsaa jechuudha.
جزاك الله. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. إلى قامامي سريت لقى أي جزاك الله. so akka walii galaatitti sillaaseen maalii kan jiru qabxiilee babbareedaa kaastee jirta. Ani kan irratti xiyyeeffatu barbaadu waa lama yoo rabbi jee inshallah. Tokkoffaa historical background isaa eessarraa kan jiru akkuma illee kaasuudhaaf yaalte yeroo jalqabaatiif jechuma Trinity jiru kana akka amantii seenaa amantii kiristaanaa keessatti yeroo jalqabaatiif namni waaqa ittiin ibsuudhaaf itti fayyadame nama Theophilus of Antiochia yookaan Antiochia Theophilus nama jedhamu bara naannoo bara 169 akkasirratti garaagarummaan jiru garuu Theophilus Trinity jee kan waame waaqa jecha yookaan loogosii fi akkasumas wisdom yookaan Sophia isa jedhamu jara sadeen kana akka walii galaatitti Trinity jee kan fayyadame jechuudha. Sambooda isarraan itti aanee namni currently akkama hojii roolaa jiru kanatti abbaa ilmaa fi hafuura qulqulluu jee yeroo jalqabaatiif namni fayyadame nama Turtuuliyaa jedhamu achirraa kaa jechuudha seenaan isaa. So akka walii galaatitti jechi kun macaafa qulqulluu keessattuu argama aja'u yoo ka laalu ta'e normaalii hin jiru macaafa qulqulluu keessatti akkan argamne isaanis ni ibsan jechuudha karaa garaagaraatiin kitaabota isaanii keessatti wantoota barreeffamoota itti amanan garaagaraa keessatti. Fakkeenyaaf inni kuni ዲክሽነሪ መጽሐፈ ቁልቁሉቲ ዮካኒ የመጽሐፍ ቅዱስ መስከበ ቃላት ጀሙዳን ከበከሙ ሶ ዲክሽነሪን ኮን አከለፈካውቲ ስላሴኒ ምስጥረ ሳራ ከናፌ መጽሐፈ ቁልቁሉ ከሰቲን አርገሙ ጄ ለፈቃያ ጀረ ጀቹዳ ይሰረቲ ፉለ ጃተም ያፉርረቲ ጀቹዳ ሶ አከወሊ ገላትቲ ያኒ ሳቲስ አከሱማስ ጀቻኒ ሰደርካ ጀቻቲስ መጽሐፍ ቁልቁሉ ከሰት አከን አርገምኔ ኢሳን ማታን ኢሳኒ kitaabota isaanii garaagaraan kaayanii jechuudha. So akka walii galaatti waa lama historical background gaafa laallu seenaa keessatti Trinity wanni jedhamu yeroo booda yookaan walga'iilee manni kiristaanummaa yeroo garaagaraatti bara 325 irraa kaasee hanga bara 787 yeroo garaagaraatti fi biyyoota garaagaraa keessa gaggeessaa tureen kan raggaasifamaa turee fi akkasuma bu'uura macaafa qulqulluu akka hin qabne isaanis ni hubatan jechuudha. Akka walii galaatti itti deebina. Background isaa historically yoo laalle fakkeenyaaf Professor Bart Ehrman kitaaba isaa The New Testament Historical Introduction to the Early Christian Writing jedhu keessatti kiristaanota jaarraa tokkoffaarraa kaasee haga jaarraa naannoo jaarraa jalqaba jaarraa sadaffaatitti yookaan xumura jaarraa sadaffaatitti jiraataa turanii bakka gurguddoo sadiitti kaayati lafa kaaya. Kiristaanota kanneen yoo laalle isaan hundinuu tokkoon isaanii jamuudhaan beekamu. Isaan kun naannoo jaarraa lammaffaa keessa baay'inaan jiraatanii naannoo Palestine fi Jordan gara baha Jordan namoota gruppii yookaan garee jiraataa turanidha jechuudha isaan kunniin. So akkaataa Jewish Christian adoptionistoonni kun amananitti Yesuus Kiristoos ilma namaati. Nama waaqaan filatame yookaan a man chosen by God to be his son. Ilma isaa akka ta'uuf nama waaqni isa filate jaanii amananii. So ilmummaa kana kan argate adoption to sonship at his baptism. Gaafa laga amma blocking godhee fite meeqaan keenin godhu beektaa kana dura jechuudha. adoptionistoonni maal jaanii amananii waaqni tokko
Okay, maal jedhanii for Jesus fakkeenyaaf nuti Yesuusin yoo waaqa jenne akkasumas abbaa isaatiinis waaqa yoo jenne there would be two gods. Waaqa lama nutti ta'a. But the Jewish scripture emphatically state otherwise. O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Zadag yookaan keessa deebii boqonnaa jaalakkoo irratti yaa Israa'el dhagee Waaqayyo gooftaan keenya waaqa tokko isa jiru suni bu'uura godhatuudhaan waaqni tokko waaqni Israa'el isa tokko akka namoonni tokko tokko jedhanitti Yesuus Kiristoos yoo waaqa goone abbaan isaatis yoo waaqa akka ta'u ta'e waaqni lama nutti ta'a. Sababa suniif this one God choose Israel in the cave it is law. Waaqni tokkichaan kun kan Yesuus hin ta'in Israa'eloota filate isaaniif seera kanneen jaanii amanan jechuudha. So jarri kun amma namoota jaarraa lammaffaa keessa jiraataa turanidha. So isaan kun maaliin amanan Trinity yookaan Sillaasee waan jedhamu sadan tokkummaa waaqaa waan jedhamu kana amanaa hin turre jechuudha. Namoonni biraa keessa namoonni jiraataa turan Maarkiyoonaa itti warreen jaantu jiraataa ture jechuudha. Maarkiyoonaan kun eessa jiraatanii naannawa amma yeroo sunitti Eeshiyaa Maayinor jedhamu yookaan yeroo ammaa kana Turki naannoo jedhamuudhaan beekamu keessa jiraataa turan jechuudha namoonni kunniin. Namoota nama Maarkiyoon jedhamutu isaan hundeesse. So akka garee kanaatitti Phaawulos ergamaa waaqaati jedhanii amananii haa ta'u malee waa'ee waaqaa maal amananii jennee yoo halaallu ta'e Maarkiyoonoonni waaqni waaqa lamaatu jira jedhanii amanan isaan sadii osoo hin taane yookaan Trinity jira osoo hin taane waaqa lamaatu jira jedhanii amanan waaqa lama kaniifi there are two separate and unrelated God, the God of the Jews and the God of Jesus. Waaqa lama garagaraa ka walitti hin dhufne waaqa adda addaa jira. Waaqni tokko waaqa Yesuus Kiristoos yoo ta'u waaqni tokko immoo waaqa Jiwushootaati jedhamanii amananii. Maaltu adda isaan godhee gaafa jenne waaqni kakuu moofaa keessa ture hedduu garaa jabaata. Maaliif namni ijji balleesse ijji isaa haa battu ja'a. Namni ilkee cabse ilkeen isaa haa cabtu ja'a. Fakkeenyaaf Zatsa'aat boqonnaa 20 takka lakkoofsa 24 irratti saniif garaa jabaata jedhanii amanan. Yesuus Kiristoos ammoo Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 39 fi Luqaas boqonnaa 6 lakkoofsa 29 naannawa sun irratti nama maddii kee tokko si rukute maddii biraatti garagalchi kanniif ja'a. Saniif waaqni Yesuus Kiristoos gara laafeessa garagaraa raawwate waan ta'eef waaqa garagaraa lamaatu jira jedhanii amanan. Isaan kunniin jechuudha baay'inii warreen jennuun jechuudha. So maal wani nuti hubannu jaarraa lammaffaa keessa jechuunis Niqiyaa gubaa'ee dura namoonni waaqa sadiitu amanu osoo hin taane akka amanaa turan kanarraa argina jechuudha. Inni biraa Gnosticism warreen jaan isaan sunis namoota jaarraa lammaffaa gara dhumaa keessa jiraataa turanidha. Garee kiristaanummaa jechuudha. Gnosis kaja'u Gnosis jecha Greek ja'urraa dhufe knowledge jechuudha hiikni isaa. Kana jechuun maali? Beekumsi iccitiin beekumsaa yookaan waan garagaraa wantoota iccitii ta'an hubatuudhaaf beekumsi Waaqayyoo nuu kennee jira jedhanii warreen amananidha. Isaan kunniin jarreen kanirraa wanni adda godhu maali? Yesuus Kiristoos maqaan jedhu kun yookaan Yesuus Kiristoos namni jedhamu Yesuusii fi Kiristoos waan garagaraa lama. Yesuus ilma namaati. Kiristoos ammoo paaworii waaqaa kanii gaafa inni laga Yordaanositti cuuphamu isatti isaaf laatame paaworiin sun immediately Maarqos boqonnaa 15 lakkoofsa 34 irratti gaafa inni Eeloohee lama sabaqtaanii jedhu gaafa sun keessaa bahee deeme. So Yesuus nama, Kiristoos ammoo waan amala waaqummaa isaaf kennamee ture kani gaafa inni cuuphamu isaaf kennamee gaafa inni du'uudhaaf deemu isarraa fudhatame jedhanii amananii. Garuu akka waliigalaatti Gnostistoonni gosa baay'ee jira. Isaan keessaa warreen waaqni
tokko jee amanus ni jira, waaqni lama jee warra amanu jira, waaqni 32 jee warra amanus jira, waaqni 365 jira jee warra amantu jira. Baay'eedha jechuudha isaan. Akka waliigalaatti garuu maali Trinity waan jamu waan amma jaarraa ammaa kana keessatti amanamu kana maaliin godhanii hin fudhatan jechuudha. Hin amanan yeroo sunitti. Inni biraa warreen proto-orthodox Christianity jaamuudhaan beekamantu jira. Proto-orthodox Christianity normally naannawa later century yookaan jalqaba jaarraa dhuma jaarraa lammaffaatii fi gara jalqaba jaarraa dhuma jaarraa sadaffaa jalqaba jaarraa afuraffaa naannawa sun warri jiraataa turanii Christianity amma jiru kanaa fi warra basis yookaan bu'uura lafa kaayaa turedha jechuudha isaan kun. So garuu kanarratti la si dhaabsisuun barbaanne haasofni barumsa bareedaadha. Ustaaz Abuu Mu'aaz jidduudhaan maayikii nu qabadhaa isin jalaa balbalatti. Ustaaz Abuu Mu'aaz. Ustaaz Abuu Mu'aaz. Yoo bira jiraatan maayikii nu qaba sagaleen keessan jeeqaa jira waan ta'eef ustaaz itti fuufe. Sagaleen yeroo doggoraan baname waan biraa waan ta'eef sirrii dubbadde obboleessa kiyya qaalii. Inshallah. Abuu Mu'aaz jirtu. Bilbilaa fi waan jittuudhaan marhaba. So akka waliigalaatitti Ilani maatii wajjin jiru natti fakkaata. Bilbili ibsa abbaan tokko. bilbilaa fi namni wayi. So akka waliigalaatitti proto-orthodox Christianity warreen jaaman kunis Trinity waan jaaniin amanan. Isaan wanni amanni Christianity ammaa kanaaf bu'uurri isaan kaayan qofti maali Yesuus Kiristoos nama guutuudhaa fi waaqa guutuudha konseptii jedhu ni qabanii jechuudha. So sanirraa kana fi hafuurri qulqulluun waaqa yaada jedhu qabaataan turre proto-orthodox Christianity jechuudha. Sababa suniif jarri kunillee Trinity amanaan turre jechuudha yeroo isaanii sunitti. So akka waliigalaatitti seenaa mana kiristiyaanaa keessatti later on walfalmii warreen heretics jaamanii abaaramaa turanii fi warreen ammoo mainstream Christianity warra Orthodox hidhakin jechaa ture jidduutti wal morkidhaa fi wal dorgommii taasifamaa ture jidduutti. Akkasumas gaafa barnoonni mana amantii kiristiyaanaa kofi gara paagaanotaatti babal'isuudhaaf yaalamu. So isaan sun easily trap godhuudhaaf amantii isaanii keessatti paagaan daayiti yookaan trinity yaada jedhu kan addoobti godhaa akka turan seenaan lafa kaa boodarra bal'inaan kan itti deebinu ta'a. Wanna walga'iilee manneen kiristiyaanaa kanaa wajjin wal qabate ecumenical council warreen jaaman kanaa fi trinitiin akkamiin yeroo garagaraatti kanaa aja'u kana bal'inaan itti deebina inshallah. So namoonni biraa itti fufuu dandeessa. جزاك الله خيرا. إن شاء الله كان تانتي فوفنا سجلي أبو معز جرتكو أبو معز الله أبو معز Berakutansa. Bunch in the phone chair, out of phone chair. I need to my name is
Marro sagale. Mana bilang guru. Jekan ka wallahi. Ustaz Ahmed. Oh iya nu jekani. Mana bilang guru rara. Ni ana mau kamu tanari Ahmed wala tu dah. Yo ya ne wale malin juru bakka. Yo ya ne wale malin juru. Apa baca dia babe? Raja sikit. Akan belajar lama. Anchi nutti ne yini maal taate nu jegde lamitti nu jegde guys anchi nu rasi kyachi inda baramina kaya jema malko Ingiliffatti Ustaz Ahmad Ingiliffatti ka maali kama wis barbar ya Ingiliffatti miti mata dahe Okey, sama. mata tu kaya ha Oh, Ustaz ini कैसा? आई सेवा जी सर करने था काम बहुत अंगल था किफ्ते banta mani to kawan no banta ko Kamu bantau apa? no problem no nagaru ya bani be Timbo. Saat Ustaz Ahmad Nawan terlik ufte dia seram nurat Jafaran jadi ber. Kau cendem dia jadi ber. namittiin xiqqoo fayyaan qabdu namittiin fayyaan qabdu achi siisees deebiti akkasitti nu karaate waaqayyo ishee hariisu itti Muaz dogo cufi bakana. Assalamualaikum warahmatullah. no wanti akkasii qabdi Ustaz, awal Allah baru. Wallahi nama tu baik. adeemnu yaa jamaa mana ifaa adeem mana ibsaa adeemnu hundi keenya jiru warra jirtan wallahi barumsa guddaadha barumsi kun qoosuu hin qabdu barumsa guddaa waan ta'eef hundi keenya iyyuu wal qabannee warra jirtan foolloo nu godhaame gaafa achi deemnu nuuftu waan ta'eef jechuudha hunda keenya warra jirtan alii harkaan qaba akka hin lammanuu xaahirii ibnu Muaz Wisbar hunda keenya iyyuu foolloo godhaatii gaafa nuti jenne immoo nu wajjin dhuftu jechuudha okay hundi keessan barumsa guddaadha waan ta'eef Wisfar assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah rabbil alamin ani dubbannani sagale Abu Muaz jala jala sun mati Nadu pa sagale Debi una tafakkat Ustaz, isin malik kastani ninchalita yero ani dubbadi aduh buat apa teh? Buat ya kino cufame jira Allahu akbar anatu cuf sisi aninku nigo aninku masyaallah kan isini muiting ka ya ada no jada cuf sante Ayah insyaallah.
Alaikum salam. اوكي ميوت كبتني ابصار ابشر غرافي اوكي حبيبي ان شاء الله اتنفسي. اوكي Aye. Gara itti itti fufna. Ni jirtanii mi Ali ni jirta? Akkasii mata duree lamatu nu hafa mata duree sadiitu nu hafa inshallah obsaanii gara tawhiidatti seennu mata dureen hafesi Yesuusii fi Hafuurri Qulqulluu yoom Waaqa jedhamanii kan jedhu kan yeroo dhumarratti kan irratti dubbatamu ta'a. Ali yoo jiraate barsiisaa kan keetti fufuu dandeessa inshallah. Okay, injira sagaleen koo jiraa? يس جرا تفوف عبر سيسالي Okay. Mata dureen keenya wal Muhammad ada jechuudha inshallah garaagarummaa hin qabu. San duratti Rabbiin Quraana keessatti yeroo dubbatu Nabiyyi Muhammadin salawaatu rabbi salaamu alayhi nabiyyoota khasitti seenaa isaanii himnee jira. Khasitti seenaa isaaniillee hin himinii jira. Rabbiin boqonnaa 40 ayata 78 irratti dhugumatti si dura ergamtoota erginee jira jedha. Isaanirraa warra seenaa isaanii siif himneetu jira. Isaanirraas warra seenaa isaanii siif hin himineetu jira jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Ergamoota erga kana Rabbiin ergamoota kana hundahu maaliif erge? Biyya lafaatti sababni isaan argamaniif maali jennaan Rabbiin Quraana boqonnaa 16 suuraa Nahl ayata 36 irratti Rabbiin akkana jechuudhaan dubbataa jechuudha. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يا ربين. لقومت ربين جبرما تابت جبروا الراس فقادا jechuudhaan ummata hunda keessatti Rabbiin nabiyyoota erginee jira jaa Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Nabiyyoonni hundinuu maaliif ergaman jennaani Rabbiin tokkicha akka waaqessan Rabbiin tokkicha qofa akka gabbaran ummata isaanii barsiisuudhaa fi ifii isaaniitiif ammoo Rabbiin tokkicha akka waaqessaniif nabiyyoonni hundinuu gara ummataa ergamuu jechuudha. Akka Sillaaseen ja'an osoo hin taane akka jarri warra kiristaana keenyaa waaqayyo sadii waaqayyo afur waaqayyo shan walitti waaqessu osoo hin taane Rabbiin tokkicha qofa waaqessu Rabbiin tokkicha qofa gabbaruu fi Rabbiin tokkicha qofaaf sagaduu jecha ummata hunda keessatti Rabbiin nabiyyoota ergee jira. Kanaaf Rabbiin nabiyyoota Rabbiin seenaa isaanii nu himinii fi seenaa isaanii nabiyyi Muhammaditti himee jira jechuudha. Seenaa hanga nabiyyoota 25 Rabbiin maqaa isaanii Quraana keessatti nu barsiisee jira. Nabiyyoonni 25 kun Quraanaa fi macaafa keessatti maal jaa kan jiru waliin ilaalaa jechuudha. Amma jalqaba kan Quraana keessa nabiyyoonni 25 Rabbiin Quraana keessatti nu dubbatame dhuguma Sillaasee barsiisaa turan moo tokkichummaa Rabbiidhaa barsiisaa turan kan jiru waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Rabbiin Quraana keessatti boqonnaa 37 suuratu Saafaat boqonnaa 37 ayata 123 irraa kaasee waa'ee Iliyaas yeroo dubbatu Rabbiin akkana jedha. Dhugumatti Iliyaasiin ergamtoota irraa jedha. Yeroo ummata isaatiin jedhu yaadadhu. Rabbii isa hin sodaattanu Rabbiin hin sodaattanu jee ummata isaadhaa gaafa inni barsiisu gaafa inni tokkichummaa Rabbiidhaa barsiisu yaadadhu jaa Rabbiin Nabiyyi Muhammadin salawaatu rabbi salaamu alayhi. Silaa baal gabbartanii gooftaa waan uumu hunda irraa caalaa ta'e dhiiftanii baal jechuun waaqolii tolfamaa namoonni harka ifiitiin waaqeffatu. Waaqayyo tolfamaa namoonni harka ifiitiin tolfatu waaqessitu jaa Rabbiin. Dabalataan maal jaanii Allaha gooftaa keessanii fi gooftaa abbootii keessan isaan jalqabaa ta'e san hin gabbartanii isa tokkicha hin waaqessitanii waan waaqayyo tolfamaa harka ofiitiin waaqessitan waaqayyo tolfamaa harka ofiitiin uummatan waaqessitu jaara jechuudha. Dabalataan Rabbiin Quraana keessatti waa'ee Nabii Yuunus yeroo dubbatu dhugumatti Nabii Yuunus ergamtoota irraa ija. Yeroo gara doonii fe'iinsaa guutummaa sokkee yaadadhu jaa Rabbiin. Namoota doonii waliin carraa kaasee warra carraan itti bu'e ta'e jaa. Eenyu Nabii Allah Yuunisiin kun jechuudha.
gaafa garaa doonii keessa bu'u warra carraa ittiin ba'an yookaan warra bishaan keessa darbamu carraan isaa isarra bu'ee jechuudha. Odoo waan irri rabbiin qulqulleessuu irraa ta'uu baate silaa garaa qurxummii keessatti hanga guyyaa kaafamisaatti rabbiin isa dhiibnaa jira subhaanahu wa ta'ala. Hanga guyyaa qiyaamaatti nabiyallaa Yuunisiin kun maal ture? Nama rabbiin qulqulleessu, nama rabbiif sagadu, nama rabbii abbaduu ture jechuudha. Kanaaf rabbiin isa baafne jira. Dabalata rabbiin suuratul Huud boqonnaa 11ffaa aayata 50 irratti rabbiin yeroonii fi waa'ee nabiyallaa Huudiin dubbatu rabbiin akkana jechuudhaan dubbate jechuudha. Gara aadittis obboleessa isaanii Huudiin erginee jira jira. Innis ni jedhe yaa ummata kiyya rabbiin gabbara. Rabbiin gabbaramaan haqaa isa malee isiniif hin jiru jaa. Isin kijiba uumoo malee waan biraa hin taane. Yeroo nabiyallaa Huudiin ergu rabbiin nabiyallaa Huudiin ummata itti ergame san maal barsiisaa ture? Maaliin itti waamaa ture? Rabbiin tokkicha waaqessaa, rabbiin tokkicha Allaha waaqessaa isa qofaaf ajajamaa jechuudhatti rabbiin nabiyyoota hundi erge jechuudha tole. Nabiyallaa Huudiin gaafa rabbiin ummata isaatti ergu nabiyallaa Huudiin ummata isaa kana maal barsiise jennaan yaa ummata kiyya. Ani isa ergaa qaqqabsiisu irratti mindaa isin hin gaafadhu jaa. Mindaan kiyyas isa na uume irratti malee hin taane silaa isin hin xiinxaltanu jaa rabbiin nabiyallaa Huudiin jechuudha. Gaafa nabiyallaa Huudiin ummata isaatti dubbatu rabbiin ani ergaan gara keessanitti fidu ergaan isin barsiisu rabbiin tokkicha tahuu Allahan tokkicha tahuu isa malee rabbiin biraa kan dhugaa waaqeffamu akka hin jirre rabbiin nabiyyoota hundahu ummata hunda keessatti erga. Nabiyallaa Huudiillee kanaaf ergame jechuudha. Ummata isaadha tokkichummaa rabbiitti yaamaa ture jechuudha. Yaahud ati ragaan nutti hin dhufne jaaniin ummatni isaadha Huudiin. Yaahud ati ragaadhaan nutti hin dhufne nutis jecha keetiif jennee gabbaramtoota keenya kan dhiifnu hin taane nutis siif amanamoo miti jedhan. Eenyu warri nabiyallaa Huudiin itti ergame jechuudha. Hin sobsiisan nabiyallaa Huudiin jechuudha. Inni maalitti yaamnan gabbaramaa tokko Allahan tokko waaqessaa isa abbadaa isa qofaaf salaataa jee tokkichummaa rabbiitti isaa yaamnan nabiyallaa Huudiin kijibsiisan jechuudha. Nabiyallaa Huudiin itti dabalee maal jaa aayata 54tti garii gabrootan keenyaatu hamtu warri nabi Huuditti ergame maal jaaniin gadi gabbaramtoota keenyaatu hamtuu si tuqe malee homaa hin jiru. Huudis ni jedhe ani rabbiin ragaa godha isin ani waan isin qindeessitan rabbii gaditti waa qindeessanii gabbartan kan irraa qulqulluu ta'uu ragaa ba'aa jaa. Ani waan isin gabbartan waan isin waaqessitan kana hundarraa qulqulluudha jeeti nabiyallaa Huudiin tokkichummaa rabbiitti ummata yaamaa ture jechuudha. Ani rabbii gooftaa kiyyaafis gooftaa keessan ta'e irratti hirkadheera. Uumaa lubbu qabuu tokkos kan inni odoo sammuu isa hin qabin hafe hin jiru jaa. Dhugumatti gooftaan kiyya karaa qajeelaa irra jira. Tole ani rabbiin tokkicha qofa waaqessa isa qofaan ajajamaa isa qofatti karaa isaatti siyaamaa jeeti nabiyallaa Huudiin tokkichummaa rabbiidhaa ajaja rabbiidhaa guutee tokkichummaa rabbiidhaa ummata isaa barsiisaa ture jechuudha. Dabalata rabbi suuraa boqonnaa 18ffaa aayata 110 irratti rabbi maal jaa nabiyyi Muhammadin yaa Muhammad jedhi ani namummaa akka keessaniiti kan haqaan ani namummaa akka keessaniiti kan haqaan gabbaramaan keessan gabbaramaa tokkicha qofa ta'uu waa hin gara kootti godhamaadha. Gabbaramaan keessan gabbaramaa tokkicha Allahan tokkicha jechuutu gara kiyyatti beeksiin yookaan waa hin godhamaadha malee ani namuma akka keessaniiti je'iin ija rabbiin nabiyyi Muhammadin salawaatu rabbi salaam alayhi. Ammas dabalata rabbiin boqonnaa 5ffaa aayata 73 irratti laqad kafara alladhiina qaaluu inna Allaha saalisu salaasa. Isaan rabbiin sadaffaa sadeeniiti jedhan dhugumatti kafaranii jiru. Gabbaramaan tokkicha malee haqaan gabbaramaan biraa hin jiru. Isaan rabbiin hafuura qulqulluu abbaa ilma sadeen walitti waaqa tokko jedhanii waaqessanii dhugumatti kafaranii jiru jaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Haqaan gabbaramaa tokkicha malee haqaan gabbaramaan biraa hin jiru. Waan jedhan kana irraa hin dhorgaman yoo ta'an dhugumatti warra isaan irraa kafaran adabbii laalessaa ta'eetu isaan tuqaa jira. Adabbii laalessaa ta'eetu isaaniif jira. Warri rabbii sadaffaa sadeenitti jedhanii gabbaran jechuudha. Dabalata rabbiin suuraa al-anbiyaa boqonnaa 21ffaa aayata 108 irratti rabbiin nabiyyi Muhammad yeroo dubbatu kana jedha. Yaa Muhammad jedhi wanti gara keeyyatti waa hin godhamu dhugaan gabbaramaan keessan gabbaramaa tokkicha qofa. Allahan keessan gabbaramaa tokkicha qofa. Inni waaqeffamu, inni salaatamuuf, inni gartee kadhatamu gabbaramaa tokkicha qofa jechuudhattu waa hin gara keeyyatti godhamaadha jeeti nabiyyi Muhammad salawaatu rabbi salaam alayhi rabbiin barsiise jechuudha. Dabalata rabbiin boqonnaa suuraa al-baqaraa boqonnaa 2ffaa aayata 133 irratti
sila yeroo Yaaqoobitti duuti dhufnaan ilmaan isaatiin ana booda maal gabbartu jedhe isaan biraa jirtu moo isaanis ni jedhan nuti gooftaa abboota kee Abrahaamii yookaan Nabi Allah Ibrahim Ismaa'ilii fi Isahaaq Abrahaam gabbaramaa tokkicha kan ta'e gabbarru nuti isaaf ajajamtoota muslimtoota jedhanii eenyu Yaaqoobi gabbaramaa keenya gabbaramaa tokkicha yeroo Yaaqoobitti dhuftu ilmaan isaatiin akkas jechuudhaan dubbate jechuudha. Kanaaf nabiyyoonni kun hundinuu tokkichummaa Rabbiidhaa barsiisaa turan. Nabi Allah Muusee yookaan Nabi Allah Muusaa, Nabi Allah Abrahaam, Nabi Allah Muusaa Salamoon nabiyyoonni kun hundinuu wanni isaan itti ergamaniif wanni isaan barsiisan tokkichummaa Rabbii qofa jechuudha. Inshallah mata duree bal'ina walitti deebi'an inshallah. Daqiiqaa fayyadamuu fakkaata. مفتاح جرتها قالت تومي جزاك الله خيرا أيه إن شاء الله أما ستانة كان نودي سو أحمد تعا أحمد مرسي ساولتا أوكي يوم دنجرة سوري دقيقة ميكا زرون دقيقة امبيكني دقيقة ميكا كبما dan kudani demo jira اوكي مرحبا بسم الله والحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبي الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله أكما بكمو جالنك يبوليوانكو وانتوني إسان كاسات انتراني قهادا هاتو تقرو يو رون الدبيني غافا هاسامو نماف كلا yaaduma jiru irratti hundoofnee haasofna malee wanti haasame hundumtuu gahaadha jechuudha. Mata dureen har'aa irraa haasamaatiin jiru mata duree akkaan barbaachisaa, mata duree akkaan yaachisaa ta'edha. Sunis mata duree lamatu haasamaatiin jira. Tawhiidaa fi Sillaasee Trinity yookaan ammoo sadummaa waan jedhamu jechuudha. Wanti kun barumsa ijoodha. Akka kiristiyaanummaattis Sillaaseen barumsa ijoodha. Akka islaamummaatti immoo tawhiidni barumsa ijoodha jechuudha. Kanaafuu barumsi fayyinaa, barumsi jireenyi bara baraatti argamu Sillaasee yookaan Trinity waaqa abbaa, ilma, hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko kan jedhudha moo tawhiida Allah subhanahu wa ta'ala qofatiyyi waaqadha kan jedhutu sirriidha kan jedhutu ilaalamaa jira jechuudha. So ani mata dureen irraa qabadheetiin haasa'u daqiiqaanaaf kenname keessatti waa'ee tawhiidaati. waa'ee kanaa ilaalchisee Allah subhanahu wa ta'ala suuraa 21 suuraa al-anbiyaa lakkoofsa 108 gubbaarratti قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد جدي يا محمد صلى الله عليه وسلم وانت قرك يتبك سفني ريفيليشن تاسفمو أنما إلهكم إله واحد الله كيسن أمان لفا في سمي uumaan namaa fi jinnii uumaan waan mul'atuu fi hin mul'anne wanta lafarra munyuuquu hundumtuu tokkoodha jedhee gara kiyyatti beeksifni godhamaa jedhan gara Nabii Muhammad alayhi salaatu wassalaam itti beeksifni godhamu isa kanaadha jechuudha. So islaamummaa keessatti wanti waa hunda walitti qabaan beekumsaa fi hubannoo adda addaadha. Bu'uurri maali jenneetiin gaafa laallu tawhiidadha. bu'uurri waa hundaadha tawhiidadha. So bu'uura waa hundaa kanatti warra Yahudotaatii fi Kiristiyaanota ahlul kitaab warra jedhaman akka isaan yaamnu Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam nu barsiisan Allah nu barsiisa jechuudha. Nuti musliimonni daawaa gaafa goonu warra ahlul kitaabaa gaafa garee islaamummaatti isaan waamnu daawaan jalqabne nuti isaaniif goonu waa'ee maaliti? Waa'ee salaataati? No. Waa'ee soomaati? No. Waa'ee hajjiiti? No. Waa'ee ajjeesaati? No. Maali kan goonuuf waa'ee tawhiidaati. Konseptii Allah subhanahu wa ta'ala beekuti.
konseptiin tawhiidaa immoo maali jennee yoo laalle laa ilaaha illallah muhammadur rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala malee waaqni uumaan gabbartii haqa godhatu hin jiru. Laa ilaaha gaafa jennu nafii gochaa hin jirra. Maal nafii goona? Wanti waaqa jedhamu akka hin jirre yellam hin jiru jennee nafii goona jechuudha. Illallah gaafa jennu garuu isbaata gochaatiin jiraachuudha. Kan gabbaramuudhaa qabu gabbartiin hundumtuu kan maltuuf eenyuuf Allah subhanahu wa ta'ala duwwaadhaa fi isa biratti shariikaan hin jiru jechaatiin jiraachuudha. Konseptiin tawhiidaa inni guddaan inni dachii fi samiin sababa isaatiif jaaramte inni ergamtoonni lakkaawamaniitiin hin dhumamne sababa isaatiif ergaman isa kanadha jechuudha. Hiika biraa hin qabu. So waa'ee Yahudaa fi Nasaaraa ahlal kitaabiin gara kamitti yaamuudhaa qabna isa jedhu nabiyyiin Rabbii alayhi salaatu wassalaam nu barsiisaniitiin jiru jechuudha. Maal irratti gaafa jenneetiin laallu hadiisa Bukaarii sahih al-Bukaarii hadiisa 7372 gubbaa irratti akkas jedhu. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن. إرجما ربي صلى الله عليه وسلم صحابة جبا معاذ بن جبل لما جرموا قربية يمني ترجن فقال إرجرجني بدلنا كسجدنين ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله أمتاتي ترك تكنا قرا توكيتشما الله سبحانه وتعالى تساوامي ربين توكيتشك كسان واكسان ربين قفك كسان كرتن ربين وجرين قامني واقف مؤكه هنجر إسان برسيسي إسان قرسي يعني إرقام ربي صلى الله عليه وسلم صحابة إساني كبجما معاذ بن جبل قربي يمن الترغاني يتشولا أمس ragaada balataa ragaada balataa hadiisa kuma kareefu hadiisa kuma tokko 397 dha. Karagaan dabalataa immoo hadiisa Bukaarii kuma 72 irratti illee maal jira Mucaaziin gara Yamanitti ergane إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب جنانين أتي أمة ور كتابتان ور كتابك ور كم جنان هم أهل الكتاب هم اليهود والنصارى ور يهودا لا فين تكريستيانو فين جنان كان لا يجود كان أفو ور كسي كانت النفطة غافا إساني والقنم تغافا إساني والقرتي أكاس جئيني جنان مال أن يوحدوا الله تعالى ادعوهم فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله جل كمني أتيسان يامج إسان يفقوتو قرأ الله تكمتي period بكا الله تكوكوفا واك إسا جتة مالقوتان برسيس سافقوتا جو أن يوحدوا الله جل أوكي يوحدوا جتيرو حديثا كان كيستي يوحدو كان جرو جرى كبداسين هندي كيسانو يوحدو جتش جرو كوني اوكي جرى سرامودا كباچو جتش كون وحدو جرو يوكامون وحد جتشو راكن نوفي يوتاو توكو يوكان وان جتشو يوحدو جتش وحد جرو راكن نوفي يوتاو هيكنيسا مالي توكو يوكان وان جتشو so توحيد جتشون أمو توكوما يوكان وانس yookaan ammoo monoteism akkasumas ahadaawinnet kan jedhamudha jechuudha. So tawhiida jechuun waan biraa osoo hin taane tokkummaa yookaan waannas eenyuun tokko goona gaafa jennu Allah subhanahu wa ta'alaan tokko goona jechuudha. So namoonni kiristiyaanaa jechi Sillaasee Trinity jedhamu macaafa keessa hin jiru jennee gaafa isaanitti himnu no jechi tawhiida jedhullee bar quraana keessa hin jiru jedhu. نتيمو مال جانو قرآن كيسا جرا كميت استنباطا غوني تنغافا لالو قرآن كيسا ارغچو دندينيا مال جچانا كيسا ارغچو دندينيا مال جچا توحيد جنو قرآن كيسا ارغچو دندينيا توحيد جو وان براون ثاني وحد يوحد توحيدا جچو توكو غوري توكو تايدا توكو وچو خلاص بك ربين توكو غوري چو إذا كان لما فرت جچ توحيد جرو ارغما ربي صلى الله عليه وسلم فيدمني روي كنجرو kaasuun barbaadachuudha. Maaliif yeroo baay'ee nuti musliimonni quraana duwwaatti miti kaamannu jechuudha.
quraana qofatti osoo hin taane hadiisatti illee amanna nuti musliimonni jechuudha. So hadiisa keessa nabiyyiin rabbii sallallahu alaihi wasallam jecha tawhiida jiru fayyadamanii jiru jenneeti yoo laalle yes fayyadamanii jiru. Sirriitti naa qabadhaa. Ragaa kana sirriitti naa qabadhaa. Eessarra jira jaami'a Tirmizii hadiisa 2597 gubbaarra jira. جامع الترمذي حديث كما لماف إبشنيف سجلتمي تربة رسالة لالدا مالجرا عن جابر قال جابر كوري سنة جدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجما ربي الله عليه وسلم إرجما ربي نجدا يعذب ناس جدا اللي من ما ني أدب ما نكتات ما جدا من أهل التوحيد سريت بدا من أهل التوحيد ور توحيدا الرائل من ما ينسب مع مالكت في النار يبدك ست حتى هكا هكا مت جنان هكا يكون فيها حمما هكا تشكي ستي قيمتا أنت كنت جوا موتا جران كما ربي صلى الله عليه وسلم وركم ور توحيدا كم وركم وجتي نيتين غافلالو توحيدا كابو غرو توحيدا مرتي يكا يوكا چبوا دادا حجتني جرو كنافو يكي أدادا سن إسان أبدا كيسان قبودن داچودا غرو محل الشاهدين كي يسرتي كان كافني مالني إرجام ربي صلى الله عليه وسلم أفانو فيتين بكي بايت مال جنجر جتة توحيد جرو فيدمني جرو خلاص كان أفنو توحيد أجنة توحيد يجرو إسلام ما كيسنجر ترينيتي سدوم ما سلاسي كنجر غرو مجافة كل كاكو هارا كاكو مفاكيسة يلم هنجرو بيريد لمجرات كان أفو توحيدني برسيسة إسلام ما إسجل كبا إسوانتي هندم تساوى إساتي فوما ميلاتشور لما فرتي نبيون هندي سانيو برسيسني برسياتين ترى مالي نتنقاف لولو توحيدان واي توكيتشو ما كونسبتي الله سبحانه وتعالى تمالي ارقمان توك إن ذا قرآن كيست هاتو بايبلي كيست اللي هاتو ارقمي توكو واقنيك آمان سديه واقمان توكو جلي برسيسي هنجرو إلهم هنجرو so برسيسني سلاسي ترينيتي جرمو أوسو برسيسة فينا أوسو برسيسة جرينيا براتين كارجة تنتاتي موسى ني برسيسة توري أبراهام ني برسيسة توري يعقوب ني برسيسة توري okay إيسا ني يسوع كريستوس ني برسيسة توري غارو كنانغوني إنما يور غمتوني إنساني كبرسيسة ماني واي توحيد إنساني كبرسيسة ماني واي توحيدات فكين توكو سيني أكين فكين توكو فكين ياف نوحين يولالي مال جريب برسياتين توري سورة البفالة كوبسة هنتمي سجل لكم من إله غيره يا أمتك يا سبكو يا قومكو الله سبحانه وتعالى قف وكسا إسانا لو أنتو كيون وكسنا جري نوح عليه السلام توحيد برسياتين توري لما فارتي صالح إرجمان نبي صالح جرمو مال برسيسا توري سورة تربة سورة عراف لكو تربة تمي سديرتي وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ساعتين كي تمرير رفكاتي I think إن شاء الله اتفا وريكان جزاكم الله خير وياك أي إن شاء الله جنتو ماتي أما يوتيكاتي إن شاء الله وان حفيتو جرا وان قديسيتو جرا إن شاء الله سنلي ترتيبك أبسي سودا في الله كناف وروني التانتاني جرتاني أحمد إبسا أكسما ابن الله نجرتاني أكسما ومتري الدولتي جتي برافي أكقولا بيتلي ويسبالي إن شاء الله سني نيقولا باية جولا كنافي مي ابن نيوجراتي تفوفتي إبساني مو سراني مو ديكا شنشن فايدامتاني نبيوني مجافة كيسا جران نبيوت جراماني كاهماني ayee ni xumuran inshallah isaanitti dabarsuuf hin deema kan goola bidhaa jechuudha gara isaaniitti deema waan ta'eef rakkoo tokko hin qabu inshallah amma nabiyyoonni macaafa keessatti dubbatan nabiyyoota warri jedhaman sun waa'ee trinity barsiisanii jiru laata kan jedhu daqiiqaa 5 keessatti ati goola buudhaa qabda ibnuun jechuudha ergasii booda ibsaadha achi booda ahmad daqiiqaa 5 fayyadamtanii inshallah akkas itti fufaa ibnu achi booda ustaazni immoo ni goolaban jechuudha waan hangammaa dubbatamaa jiruu fi matarree hafanii cuunfaniitii irraa dubbatu
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفاق. أي جزاكم الله خيرا. سلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله محمد بن عبد الله وعلى آله وبركاته سننجلا. إذا بلين كيا كابتبا يرد بتاني جراني ما إن شاء الله هنگا جرونا موتيو بايبلي كالي غافا كيسا غساني تنجرم وانتي كوني بؤورا موتيو نبيوتا يوكاهو موتيو راجوتا تجنة يوكالا لتاتي ما حالالو jalqaba irratti Museen barsiisa isaa gaafa barsiiseetiin jedhu wanti inni irra dhaabbateetiin barsiise tokko yookaan ammoo Waaqayyo isatti dubbate tokko ni jira jechaadha. Inni suni maal inni Waaqayyooliin yookaan ammoo qaamni tokko akka ammoo Waaqayyo wajjin hin waaqeffamne kan inni barsiisaatiin ture jechaadha. Seera Ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 2 irraa maal jedheetiin ture inni jedhe Waaqayyo jechaadha. Ani Waaqayyo gooftaan kee isa mana garbummaa biyya Gibxii keessaa si baasedha. Waaqayyoolii kan biraa tokkollee ana bukketti hin qabatinii jedheen. Eenyu Waaqayyo Museedhaan jechaan. Waaqayyoolii biraa tokkollee ana bukketti hin qabatiniin jedhee erga kana dubbate booddee warri kiristaanaa ammootu maal godhee ati kophaa kan kee Waaqayyoon ta'uu hin qabdu jedhanii isa kana asiin itti dabalanii kanas asiin maal godhanii itti dabalanii jechaan. Gariyyuu barsiisni ammootuyyuu jiru maalin jennaanii Waaqayyo qofti kan biraa qaamni tokkos ammootiyyuu akka isa bukketti hin waaqeffamnedha jechaadha. Ittuma fufeetiin lakkoofsa 4 irratti bifa qirxame fakkeenya wanta ol waaqa irra jiru gad lafa irra jiru yookiis bishaan keessa lafa jala jiru hin tolfatinii jedheetiin hin dubbate. Inumaayyuu lakkoofsa 5 irratti maal jedhee ati bifa fakkeenya kanaaf hin sagadin isaafis hin hojjetin. Ani Waaqayyoon gooftaan kee Waaqayyo maalin hinaaffaadha jedheetiin hin dubbate. Waaqayyo hinaaffaadha jechuun Waaqayyo hinaaffaadha jedhameetiin gaafa dubbatamu qaamni biraa tokkos akka mootii isa bukketti waaqeffamu hin barbaadu jechaadha. Garii warri kiristaanaa lakkii kun siif hin ta'u jedhaniitiin asiin kanneen ammootii warri Itoophiyaa asiin kan itti dabalatanii kun ammootii Sillaasee warra Hinduuti jechaadha. Itti fufteetiin yoo kan laallu taate seera keessi darbe tokko keessattis waan inni dubbate ture jechaadha. Eenyu Waaqayyo jechaadha. Yaa Israa'el dhagahii jedhe Museen Waaqayyo gooftaan keenya Waaqayyo isa maalin isa tokkochaa jedhe. Sadi osoo hin taane isa tokkochaa jedheetiin kan inni dubbate jechaadha. Maalummaadhaa fi eenyummaadhaanis waan hundaanis ammootiyyuu isa tokkocha kan ta'e jechaadha. Museen erga sanii ati Waaqayyo gooftaa kee garaa kee guutuudhaan humna kee guutuudhaanis jaaladhu jedheetiin kan inni dubbataatiin ture jechaadha. Innumaayyuu qabxii kana gaafa ammootuu gadi siitaniitiin turtanii akkasumas ammootiyyuu ilmaan keetis ammootiyyuu barsiisii jedhame. Maal barsiise jennaani waa'ee Waaqayyo tokkochaa jechaadha malee waa'ee Tiriiniitii yookaan ammootiyyuu Sillaasee gonkumayyuu Museenis barsiisaatiin kan hin turre jechaadha. Lammaffaa irratti ammootiyyuu seera keessa deebiidhaa boqonnaa 4:35 irratti maal jedheetiin lafa kaa'ee isin garuu goofticha Waaqayyoo akka ta'e isa bukkettis kan biraa akka hin jirre akka beektaniif isinitti agarsiifame jira jedheetiin hin dubbate. Waaqayyo tokkocha kana bukketti qaamni biraa akka hin waaqeffamne ammootiyyuu isa bukkee qaamni biraa akka hin jirre kan inni dubbate. Gariyyuu warri kiristaanaa dubbii kanaan ala maal godhanii lakkii ati ammootiyyuu isa bukkee kanaas waaqa biratti jira jedhanii as biratti Sillaasee itti dabalanii gamaaf gamanaan kunniin lamaan si bira taa'eetiin yoo sin gargaarin kunniin lamaan si bira taa'ee yoo si wajjin hin waaqeffamin ati waaqa ta'uu hin dandeettu jedhanii kan itti dubbataatiin jiranii jechaadha. Lammaffaa irratti wanti Waaqayyo dubbate tokko ni jira jechaadha. Waaqayyo ammootiyyuu karaa Ermiyaas raajichaatiin maal dubbatee Isaas raajichaatiin maal dubbatee jira jennaaniin
Isaayyaas boqonnaa 44 lakkoofsa 6 irratti wanti inni dubbate tokko ni jira jechaan. Inni suni maal inni Waaqayyo mootiin Israa'el inni Israa'elin furu Waaqayyo gooftaan machaa ani isa jalqabaati isa dhumaatis jedha. Ana malee Waaqayyo kan biraa hin jiru jedheetiin hin dubbate. Eenyu Waaqayyo jechaan. Kan akka kootii eenyu mee achi as ba'ee of haa beeksisu. Dubbates amansiisaa isaa anatti haa mul'isu jedhe. Ergaa namoonni warra durii uumuu jalqabee jedha. Wanta ta'e wanta dhufuuf jirus daran dursee haa himu jedheetiin hin dubbate. Qabxii kana keessatti Waaqayyo wanti dubbatutti jiru ani isa jalqabaati isa dhumaati ana malee Waaqayyo kan biraa hin jiru jedheetiin hin dubbate. Warri kiristaanaa akkuma reef isin himeetiin hin ture lakkii daqiiqaa dhumatee. Geeffadhu kan afaan kee keessa. Ibnuuna xumuru iddoo koo Mu'aaz bichuu si namni illee na bira jijjiirraa naan mijatu. Ibnuuna xumuru inshaallah itti fufeetu. Ibsaa siif ni bijataa? Ayya rakkoon qabu. Kanaaf ammootiyyuu qabxii kana keessatti wanti namoottiyyuu Waaqayyo dubbateetiin hin ture maal inni jennaaniin ana malee Waaqayyo kan biraa hin jiru jedheetiin hin dubbate. Garuu warri kiristaanaa lakkii ati kophaa kan kee Waaqayyo ta'uu hin dandeettu jedhaniini haala saniin ammootiyyuu kan isaan itti dabalaatiin turanii jechaadha. Lammaffaa irratti ammootiyyuu Isaayyaas boqonnaa 45 lakkoofsa 6 kanarrattis Waaqayyo maal jedhee ana duwwaadha ana malees Waaqayyo kan biraa hin jiru jedheetiin hin dubbate. Gaariyyuu warri kiristaanaa maal jedhaniitiin kan isaan itti dabalanii lakkii ati kophaa kan kee hin dandeettu inuma adda kan kee deemuu hin dandeessu jedhaniitiin iddoo kanattis abbaa fi kan isaan itti dabalaniitiin jedhanii maal itti dabalanii ilmaa fi hafuura qulqulluu kan jedhamu kan isaan itti dabalaniitiin jiranii jechaan. Gaariyyuu dhugaan jirtu macaafa keessas ta'e Qur'aana keessas wanni inni jiru waa'ee Waaqayyo tokkooti inshaallah yeroo biraa kan jedhamu taate itti fufna. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibsaa ni jirtaa? Warri gaaffii qabdanii as jalaan deeminaadha rakkoon qabu inshaallah goolabamee booda isin immoo wal tartanii gaaffii keessan gaafattu jechuudha ibsaa. Inshaallah. Goona inneeti bara. Enggak dura ibsa. Udarati daqiiqaan muraasa Ayyee daqiiqaa waa tokko waan sirreeffadhu qaba. Nama waa harka qaba saniif tole Mu'aaz itti fufeesh. Ayyee itti fufna. Ustaaza ni jirtanii? Taatiin deemee jira maal sirreeffattu manuun jeqina Ahmadiif ibsaan. Ana jira Mu'aaz. Ayyee erga akkas tahee walgahii jirtu ka torbanii sanirraallee hanga ta'e inshaallah san nu dubbadhaati matirree kanallee walitti nu qabuuf yaala inshaallah akkasitti nu xumura.